gaafadhaadha. YouTube'n kan kiyya maaliif beeksisan irraa kaasee YouTube'n kan koo maaliif akkananii video hin gadhisne na dhorkee jechuudhaan duratti eessatti dogoggora qaba yookaan dogongorri koo maal ta'eeti waan jedhu inboxii keessanii fi Gmail keessan keessatti miiseejjiin isinii fide laalladhaa. Miiseejjii sana immoo dubbisuu hin dandeessan yoo ta'e Ingiliffa namoonni baay'een keenya ni beekna. Ni jijjiirama gara Oromiffaatitti jijjiiruu ni dandeessan gara Amaariffaatitti jijjiiruu ni dandeessan. Achi keessaa kaza baruu dandeessan rakkinni keessan hagam akka ta'e maal akka balleessitan yeroo sanatti hubachuu dandeessan jechuudha. Ashama harka fuudhee akkam jirtan hordoftoota chaanala kootii kan taatan marti keessanuu nagaan rabbii lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa baay'attu akkam turtan akkasaa kana keessan an obboleettiin keessan nagaa guutuurraa faa qaba nageenya na bukkee ture isin birallee haa jiraatu isiniin jecha namoonni chaanala kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib laayik gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa kan maatii koo turtan immoo hanga yoonaa yaadawwan garaagaraa na deeggaraa turtan galatoomaa galata guddaa na biraa qabdu isin jechuu jaaladha deebi'ee dhufee jira. Akkasuma akkuma mata duree irratti agartan kana jechuudha har'a waa lamarraa dubbachuu dhufe innis maalidha tokkoffaa namoota viidiyoo namaa yookaan viidiyoo TikTok irraallee haa ta'u YouTube irraallee haa ta'u viidiyoo namaa fiddanii kuttanii irraa gara viidiyoo keessatti dabaltaniitiin iyyuu YouTube keessa irratti gadhiistan akkasuma inni lammaffaan immoo iyyuu namoota waa'ee nama tokko yookaan osoo ragaa qabatamaa hin argin fiddanii waa'ee maqaa jara sanaatirraa akkasuma viidiyoo isaanii irraa kuttaniillee waa'ee sanarratti dubbachuuf jecha waan tokko waan hin hubatin waan hubatamaa hin taane tokko jecha yookaas immoo jechoota namoota adda irraa daddarbee dhufe dhageessanii tooniyyuu parsantii dhibbatti dhugaa fakkeessitanii waa'ee nama sanaa irraa dubbattan jechuudha. Maaliif kana isiniin jechuun waan ofii kootii hubadhe akkasumas waan namoota tokko mudataa jiru argaa jira waan ta'eef booda YouTube'n keenya maaliif nurratti cufame yookaas immoo YouTube'n kiyya maal ta'e nurratti cufe badii tokko hin dalagne jettanii warra dubbattantu jira jechuudha. Fakkeenyaaf amma waa'ee naatii fi heeluu irratti naahiin obboleessa isheeti already waa'ee isaatirraa namoonni baay'een tibba darbe kana viidiyoo fiddanii gadhiisaa turtanii garuu maalidha wanti jiru dhugaanoo kamii somnoo kamii waan jedhu tokko hubadhaa waan tokko maaliif fiddanii dhuftanii ta'u namni galee laalaa YouTube keenyaa view guddaa argata akkasumas maallaqa ni arganna irraa jettanii gadhiisuu malee booda yoo YouTube keenyatti gufuu akkamiin nuti ta'a akkasumas immoo iyyuu dadhabbii akkamii keessa dabarreet finnee dhufnee harraan keenya YouTube keenya kan akkasumas boroo maaltu nu mudachuu danda'a jedhaati assaabaa maaliif jennaan akkuma miidiyaawwan garaagaraa jechuudha namni suni abbaan dhimma sanaa yookaas waa'ee nama sanaatirraa gadi fuutanii dubbattan waan ta'eef abbaan dhimma yookaan waan isarraa ka'e adeemsa isarraa dhufeen waa'ee isarraa dubbattan waan ta'eef namni sun YouTube irratti isin kassasuu danda'a gisee tokko kassasamtanii jennaan dhugaan isiniin jedhaa YouTube keessa lamuu deebitanii hin argattanii kana beekaa wantoota akkasiitirraa of qusadhaa maaliif viiwuun ni argama karaa biraatis yoo hojjettan karaa dhugaatiin yoo ta'e akkasumas waan qabatamaa waan namni boru YouTube keessan hin nuffine yookaas YouTube keessa sana deddeebi'ee laaluu danda'u maaliif waan har'aa kana akkanatti itti fufna yoo ta'e namni illee YouTube keenya sana laaluu ni nuffa akkasumas waan qabatamaa hin dubbatan isheen immoo waanuma adda addaa fiddee gadhiisti kame wanni qabatamaan isheen dubbattu waan jedhu tokko jira waan ta'eef waa'uma ijoollee kana lamaan irratti waa'ee heeluudha fi naatii kanarratti viidiyoo isaanii fidanii gadhiisanii amma mucayyoon kee dhufteetiin iyyuu YouTube'n konkoo barreeffama akkasiin irratti fidee waa tokko iyyuu hin goone garoon maal akka ta'e hin beeku jettee natti himtee jechuudha. Gaafa barreeffama sana gara Oromiffaatitti jijjiiree dubbisuu dhugaa isin jedhe barreeffamni sun waan biraa jedha. Mucayyoo suni ni kassasamte namni isin kassasa gowwaa hin ta'ina dhugaan isin hin jedhan kassasamtan. Keessattuu iyyuu Google irratti kassasamtanii jettan namni yeroo tokko isin himateera taanaan viidiyoo keessan achirra jiru hunda isaatu formaatii isin jalataa akkasumallee immoo iyyuu kassasamtanii gisee tokko akkasumas yeroo lama sadi copyright isin irratti fideenaan YouTube keessan akka lamuu deebitanii hin arganne kana beekaa maaliif kana isin jechuun kan koo tarii viidiyoo koo irratti ni agartan yoo ta'e turee jira amma ji'a lama dura viidiyoo obboleessa heeluu kanaa jechuudha viidiyoon managaati garuu ani waa'ee isaanii irraa dubbachuu sababan barbaadeef viidiyoo isaanii kutee jalqabarra oolcheen ture yeroo sanatti akeekkachiisa akkamii akkanaa kenna YouTube kan koo nin beekaanii erga sanaa lamuu viidiyoo namaa fideellee itti maxxansilee waa'ee nama sanaa irraa dubbachuun barbaada yoo ta'e yookaas immoo
waan qabatamaa waan arge tokko irraa dubbachuu barbaada yoo ta'e waan keessa kooti ba'e waan keessa kooti madde waan tokko isaan irratti yaada kennuu barbaada yoo ta'e maaliin godhaa footoo isaaniitiin fideetillee irra kaamalee viidiyoo nama kamiitiyyuu kutee durallee haa ta'u duuba kaa'atii hin jiru maaliif nan arge waan ta'eef akkamittiin yuutuuba kana keessa yookaas immoo dadhabbii akkamii keessa darbee akkan dhufee as ga'e natu beeka sababa ta'eef yuutuuba kan koo har'a wanta ta'e tokko waan na ilaallatu irratti dubbadhee boru giseen yeroo bal'aa sa'aatii dheeraa iddoo gaarii haala mijataa argadhe wantoota gaggaarii irratti gadhiifachuu danda'a maaliif ofirratti gubsiisuu hin barbaadu ofirratti cubsiisuu hin barbaadu maaliif yuutuubni koo biyaansi akkasin irratti hojjettanitti maaliif dirqama guyyaan irratti gadhiistaniif miti haala rakkataa keessa gaafa jirtan guyyaan irratti gadhiisuu barsiisuu yoo baattan rakkoo tokko hin qabu torbanitti si'a tokko yoo gadhiistan maaliif yeroo isinii eeggata bara isinii kenna jechuudhaan barbaadetananii kanaaf iyyuu obboloota koo ana asirratti amma maal isinii jechuu barbaada waa'ee nama tokko waan qabatamaa tokko hin taane taanaan akkasumas soba itti dabaltanii akkasumas waan jarri isin raawwanne wanta jara sanin ilaallanne waan isaan irraa hin maddine tokko fiddanii walitti dabaltanii dubbattan taanaan namni suni guyyaa tokko isinii obsa guyyaa lammaffaa sababa maqaa keenya jarri kun yeroo baay'ee maqaa keenya dalagataa jiran nu maqaa gurraachessanii ofii maallaqa argachaa jira waan jedhan dhaabbata yuutuubii irratti isin kassasuu danda'u kassasamtanii jennaan immoo yuutuubni keessan akka isin irratti cufamu kana beekaa isiniin jedha maaliif ijoollee lama nan beeka kana dura waa'ee namaatirraa kan ka'e kassasamanii battaluma sanatti akeekkachiisa inni kenneef jennaan viidiyoon sun dhugaan isiniin jedha viyuu 600 waan qabuudha guyyaa sa'aatii 24 keessatti nama hagasiitu ilaalee ture jechuudha barri hin gaddaa ture waan suni viidiyoo sana dafaniitiin guban jechuudha viidiyoo suni hin gubate dafanii viidiyoo sana dileetii godhan maaliif irratti cufsiisa kaa yuutuubni irratti cufama sababa ta'e jechuudha kanaafuu akka sana ta'uudhaan duratti of eeggannoo cimaa godha maaliif waa'ee namaatirraas dubbachuu barbaadda yoo ta'e waa'ee qabatamaa ragaa dhugaa ta'e tokko yoo ta'e as fidaarraa dubbadha maaliif ijoolleen kun amma akka isaan kaleessa isheen illee obboleessi illee naahinii fi heeluun liivirra taanii dubbataa turanitti waan sobaatii ani kanan jedhellee sababa biraatiin namni rakkina mataasaa danda'e qaba namni bu'aa bahii hedduu qaba rakkina isaatti yookaan dhuunfa isaatti bu'aa bahii hedduu sababa dabarsuuf ani wantoota addaatirraa hin dubbadhe isaan garuu kan fidanii dubbatan waan anan hin yaadne wal qabsiisanii dubbatan jedhee dubbachaatii ture jechuudha kanaaf akka isiniitii miti yookaas akka isin daba addan kana miti an garuu koopiraayitiillee isin irratti hin argisiisu isin irratti illee hin cufsiisu illee hin kassasu jechaatidha kan inni ture jechuudha kanaaf namni isin kassasuu ni danda'a hin gowwoomina dhugaan isin hin jedha har'aaf viyuu sana ni argattu haa ta'u laayikis haa ta'u namni galee laaluu danda'a yeroo baay'ee garuu namni yuutuuba keessan akka nuuf beeka itti deddeebi'ee akka isiniif hin laalle beeka maaliif waan qabatamaa tokko fiddee hin dhuftu yookaan waan qabatamaa tokko achirratti hin argan wantoota waa'ee namaatirraa akkasumas yeroo baay'ee waa'ee namaatirraa yeroo dubbatta waan soba ta'uusaa hubachaa gaafa dhufan deddeebi'aniitiin akka viidiyoo keessa sana hin daawwanne isin taasisa tokkoffaa garuu sana bichaa osoo hin taane yuutuubni keessan akka isin irratti cufamu kana beeka viidiyoo nama kamiituu fiddanii durallee duuba hin kaawwatina dhugaan isin hin jedha maaliif haala rakkataa keessa taatanii viidiyoo kan keessan irratti lakkistanii jechuudha viidiyoo keessan gadhiifattanii maaf viyuu namni 5 namni 10 isiniif hin laalle waan tokko yuutuubni miidhaa isin irraan hin ga'u garuu akka kanatti waa'ee namaatirratti hojjettanii yookaas immoo namni isin kassaseenaan parsantii 100% akka rakkina cimaa isin irraan ga'u beekaa isin jechuu barbaadetananii maaliif waan nama micayyoon kuni kaleessa barreeffama ishee erge sanarratti viidiyoo jara kana akka isheen gadhiiste argee jiraanii jechuudha mee laali viidiyoon maaliif mikinaata akkamii sababa kamiin akkasii dhufe galiitii laali karaa miisejjiin kun sii dhufeen galiituma laali jedheeti karaa micayyoo isaatti marsii deebise garuu viidiyoo ijoollee kanaa lakkistee jirti yookaan viidiyoo isaanii lakkisuurra waan ta'in fakkaanne waan jarri sun isaan irraa hin dhageenye wantoota tokko dhugaan isin hin jedhaanumtiyyuu namoota akkasiitti ofii kooti ragaanaan ba'a maaliif waan qabatamaa waan hin agarre waan dhageenye tokko itti dabalanii sababa dubbataniif jechuudha micayyoon sun illee akkasuma dubbattee jirti ani maqaa ishee dha'uun barbaadu asirratti jechuudha waan isheen ilaallan itti daddabaltee waan hin dhageenye dubbataa turte kanaaf maaliif irratti hin cufne maaliif barreeffama irratti hin finne kanaafuu miisajjii irratti ergaa akeekkachiisa isinii kennaa sana booda akka isin irratti cufu beekadha yeroo baay'ee namoonni tokko miisajjiidhuma yoo isatti nuuf fidaa akkasumas immoo miisajjii wantoota nu balleessirratti badii keenya nutti muudhaaf yeroo baay'ee miisajjiin isatti nu dhufa warra jettan faatu jira jechuudha dhugaa baay'ee tokko na ajaa'ibdu maaliif
yeroodha yerootti yuutuubni kan keessan maal akkasumas beeksisawwan garaagaraa wantoota isin fayyadullee wantoota miidhaa isinirraan ga'uu danda'u akka isinirraa of deebistanillee kan miiseejiitti isinii fidu jiimeelii keessan keessatti akkasumas immoo inbooksii keessatti isinii fida yeroodha yerootti ji'atti hordofuu qabdani maaliif eessattan badii qaba eessattiin dogongora qaba kamitti dogongora kamirraa hin deebuu qaba waan jedhu tokko yeroodha yerootti hordofuun isin barbaachisa. Kanaaf obboloota koo maal isiniin jechuu barbaade tananii namoonni baay'een keessan akkasitti namoota tokko ammaaf namoota muraasa waan akkasii kana gaafii akkasii kana gaafattanii turtan keessan jechuudha miiseejii eessatti nu dhufaa warri jettan jechuudha miiseejii yeroodha yerootti isinii fida yuutuubiin yoo dogongortan illee yoo haala gaariirra jiraattan illee waan kamiyyuu isin hordofa waan ta'eef inbooksii fi jiimeelii keessatti miiseejii keessan laalladhaadha. yuutuubni kan kiyya maaliif beeksisan irraa kaasee yuutuubni kan koo maaliif akkananii viidiyoo hin gadhisne na dhorkee jechuudhaan duratti eessatti dogongora qaba yookaan dogongorri koo maal ta'eeti waan jedhu inbooksii keessanii fi jiimeelii keessan keessatti miiseejiin isinii fide laalladhaa. miiseejii sana immoo dubbisuu hin dandeessan yoo ta'e ingiliffa namoonni baay'een keenya ni beekna. Inni jijjiirama gara oromiffaatitti jijjiiruu ni dandeessan gara amaariffaatitti jijjiiruu ni dandeessan. Achi keessaa kaza baruu dandeessan rakkinni keessan hagam akka ta'e maal akka balleessitan yeroo sanatti hubachuu dandeessan jechuudha. Amma mucayyoon kun maal godheeni waan jettu tokko gaafiiti ta'ee dhuftee keessan na gaafatte. An garuu dursee namoota baay'ee irratti illee akkasuma waa'ee jara kanaa yeroo irraa dubbata waan garaa nan geenyeef yuutuuba isheetirran dhaqee ilaale gaafa ilaalu viidiyoo gadhiistee jirti. Innaa viidiyoon gadhiifameera mee yuutuub istiidiyoo kan kee keessa gadiiti viidiyoo kanarratti mallattoon doolaaraa sun qayyii ibsee jira moo urungaada ibsee jira gali ilaali jedheen. Gaafa dhaqxee ilaaltu mallattoon doolaaraa qayyii irratti ibsee jira. Kana jechuun koppiraayitii irratti fidee jira jechuudha. Kana jechuun koppiraayitii irratti fidee jira. Garuu isheen hin hubanne jechuudha. Viidiyoo sana erga lakkistee viidiyoo biraayyuu lama duubarra gadhiisteerti waan ta'eef suni jalaa gadi bu'ee jira. Kan gubbaarra jiru viidiyoo lamaan reefu gadhiiste qofa sanarratti akka inni qayyiitti fidee nagarre jechuudha. Isheen mallattoo doolaaraa sanarratti akka inni qayyii bobeessee nagarre. Gaafa dhaqxee ilaaltu viidiyoo sana dafii dallati jedheenani viidiyoo sana dallati yuutuuba keerraa viidiyoo sana dallati jedheeni viidiyoo sana dallatte jechuudha. Kanaaf yeroodha yerootti yuutuubni isin hordofa dogongorri keessan eessatti akkasumas immoo jabinni keessan eessatti waan jedhu miiseejii yeroo kamiyyuu isinii fida hordofa miiseejiiwwan akkasii jijjiirradhaatii dubbisaa. Kanaaf dhaamsi koo inni sirritti inni cimaan viidiyoo namaa fiddanii yuutuuba keessa irratti hin maxxansina. TikTok irraa isaa ta'u eessumarraayyuu viidiyoo namaa fiddanii hin maxxansina. Bakka viidiyoo kan keessan haala rakkataa akkamii keessayyuu jiraadha torbanitti al tokko irratti lakkifadhaa. Yeroo isiniif eeggata bara isiniif kenna haala sanaa jechuudha. Maaliif boru yeroo haala mijataa argattan akka gaariitti waan barbaadan irratti hojjettanii maallaqa gahaallee irraa argachuu dandeessan akkasumas yuutuubni keessanillee rakkoowwan adda addaatirraa bilisa ta'uu danda'a jechuudha. Haa ta'u malee har'a viidiyoo akkattan hojjedhu dhabee haalli natti hin tolle viidiyoo gaarii dhabee jettanii viidiyoon namaa sun yoon fide laayikii gahaa akkasumas immoo viyuu gahaa naaf kenna jettanii gaafa lakkistan yuutuuba keessan irratti immoo gufuu ta'uusaa akkasuma yuutuubni kan keessan akkas irratti gubatu shakkii tokko malee kana beekatii itti deema jechuu barbaadeetanii. Kanaaf obboloota koo wantoota akkasiitirraa of qusadhaa. Dhugaan isiniin jedha ani yeroo lama qofa arge waan akkasii koppiraayitiin irratti fiduurra naafe miiseejiin naaf fide dubbisee erga sana ittiin deebine viidiyoo namaa fide lakkisaatii hin jiru. Kanaaf waan akkasiitirraa of eeggannoo cimaa godhaa akkasumas ragaa qabatamaa wanta waa'ee namaatirraa dubbachuuf gaafa kaatan waan dhugaa tokko akkasumas waan dhugaa irratti hundaa'e tokko yoo ta'e eeyyee yaada garaa keessanii ilaalcha keessa keessanii maddeen waa'ee namaa sana irratti dubbachuu ni dandeessu. Garuu wanta hin mirkanoofne waan dhugaa hin taane tokko irratti waa'ee jara sanaa osoo as fiddanii irraa dubbachuu dhiistanii baay'ee dasina jedha. Maaliif namni suni oggaa maqaa isaanii balleessitan wanta qabatamaa hin taane tokkoon jara sana gaafa maqaa isaanii faallessitan yuutuuba keessan irratti isin kassasuu danda'a. Dhaabbata yuutuuba irratti isin kassasee jennaan immoo har'allee yuutuubni kan keessan akka rakkoo irratti kufu shakkii tokko malee hubadhaatii itti adeemaa isiniin jechuu barbaada. Egaa wanti isin hubachiisuu dhufe kanuma hanga viidiyoo biraa walitti deebinutti nagaan naa turaadhaa. Yaada ni qabda yoo ta'e kan kanaan wal fakkaatu hin qabda yoo ta'e keessan illee na dubbisaa. Karaa teelegiraamii irra dhuftanii na dubbisuu dandeessanii teelegiraamni kan koo asumarraan piroofaayilii yuutuuba kootii ni jira galtaniitu iyyuu na dubbisuu hin dandeessanii. Yaada biraa yoo qabaattan immoo koomentii jalatti naa kaa'aa. Namoonni waan akkanaa gochaa jirtan of eeggannoo cimaa godhaa dhugaa of eeggannoo cimaa yuutuuba namaatirraa fiddanii viidiyoo lakkisuu kana of eeggannoo guddaan isiniin jira. Maaliif
YouTube kan akkamitti dadhabnee akka har'aan geenye sababaan beekuuf rakkina isaa yookaan dadhabina isaa sirriitti gadi fageenya sababaan beekuuf akka isin harka gubatu sababan hin barbaanne fi kanaaf yoon balleessa dhiifama isin jechuu barbaada. Nagaan naa tura hanga viidiyoo biraa walitti deebinutti turtii gaarii isin